bulchiinsa sablammii Oromoo Aanaa Jillee Dhummugaatti miseensonni waldaa HIV/AIDS Jillee Jambar jedhamu waldaan gurmaanii hojjechuu isaaniitiin fayyadamtoota akka ta'an ibsan. Namoonni of dhoksanii mana ta'an ifatti bahanii gara waldichaatti akka makamanis waamicha dhiyeessaniiru. Odeeffannoo waajjira dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa sablammii Oromoof kumee bala. Bulchiinsa sablammii Oromoo Aanaa Jillee Dhummugaatti waldaan HIV/AIDS Jillee Jambar adoolessa 15 bara 1998 qindeessummaa waajjira fayyaa aanichaa deeggarsa sagantaa World Vision Itoophiyaan namoota vaayirasiin HIV/AIDS dhiiga isaanii keessatti argamu itti fayyadamuu dinagdee taasisuuf miseensota 30 qabatee kan hundaa'edha. Waldaan kun erga hundaa'ee booda saawwan aannanii fi meeshaa midhaan daakuu bituun gara hojiitti seenuun danda'ameera. Miseensotaa fi itti fayyadamtoo waldichaa keessaa tokko kan taate Aadde Lubaabaa Huseen ofirra darbee namoota biroof gorsa kennaa akka jiran kaasanii lammiin haa baraaramuu carrichitti fayyadamnee of haa hifoomsinu jedhaniiru. በወር 2 ጊዜና በ15 ቀን አንድ ጊዜ በ3 ወር 6 ጊዜ ji'atti si'a 2 torban lamatti si'a 1 ji'a sadiitti immoo si'a 6 tajaajila gorsaa asitti waamuun akkasumas mana manarra deemuun ni kennina. Buufata fayyaa kan dhufaniifis sirritti gorsi ni kennama. Of eeggatanii qoricha fudhannaan jiraachuu da'uun daa'imman fayyaa qabeessa ta'an horuun hojjetanii nyaachuun akka danda'amu akkuma nama fayyaa kamiyyuu jiraachuu akka dandeenye lammiilee keenya kanaan dura jiran arginee nutis as geenyeerra. Isin immoo nurraa baradha. Lammiin haa fayyu. Carricha itti fayyadamnee of haa ifoomsinu. Of ifoomsuun faayidaa hedduu qaba. እድሉን እንጠቀም ራሳችንን ይፋ እናድርግ። ራስ ይፋ ማድረግ ብዙ ጠቀሜታ አለው። itti fayyadamtoo fi miseensa biroo kan ta'an Aadde Aminaat Idris waldaa kanarraa waa hedduu waan fayyadamneef warra of dhoksanii mana ta'an nutti haa makaman jechuun waamicha dabarsaniiru. ብዙ ነገር ተጠቅመናል። አሁንም እኛም ደግሞ ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ ያለውን ሰዎች ለማነቃቃት waa baay'ee fayyadamneerra. Ammas nutis namoota vaayirasichi dhiiga isaaniitti argamu warraaqsuuf hojjechaa jirra. Waan irraanfatameef jechuudha. Hiriyoonni keenya akka keenya of beekanii of ifoomsanii akka jiraatan barbaanna. Kanaan dura hiriyoonni keenya osoo of hin beekin du'aniif gaabbaa jirra. Dhiiga isaanii qoratanii gara waldaa keenyatti akka seenan barbaanna. Faayidaa hedduu waan qabuuf akka nutti makaman barbaanna. ተኛ ጋር ተዋህደው እንዲኖሩ እንፈልጋለን። Walitti qabaan waldaa kanaa kan ta'an obbo Said Umar akka ibsanitti namootni dhiiga isaanii qoratanii mana ta'an akka waldichaatti makaman waamicha dhiyeessanii kan qoratee of hin beeknes yoo of beekee faayidaa hedduu akka argatu himaniiru. Kan of beekanii mana fayyaa dhufanii of qoratanii fayyaa qabaachuu of beekanis gara keenya akka dhufanii fi kan akkasumas of hin beekin akka of beekan ergaa kana asumaan dabarfachuu nan barbaada. Namoonni kun yoo gara keenya dhufan barumsa hedduu nu bira argachuu fi akkasumas bakka ogeessi fayyaa argamu wajjin taane isaaniif gorsa laachuudhaaf ergaa kee asiin dabarfachuu nan barbaada. Namoonni hedduun nu jalaa harca'uudhaan akkasumas olumarraa qabee hamma dakaa federaalaa qabee hamma gandatti jechuudha. Qorannoon kun dagatamuudhaan ni beekama. Duraan akka kanaan turre fayyaan kun laatamaati gorsi kun laatamaati kan dhufaate yeroo ammaa kun rakkoo biyya wal qabateen waan ka'een namoonni hedduun nu jalaa bubbu'aatti kan jiran gara alagarratti kan deebi'aatti kan jiran isa qaqqabanne ka darbe ka du'eef wanni goonu tokko hin jiru du'aa eegooneef malee yoo ta'e isaan hafe bukkee dhaabbannee qaama ilaallatu wajjin isaan harkatti qabannee isaan hoffalchuudhaaf yaada qabnaa yaada kanarratti ogeessis nu gargaaree nu bukkeedhaan taane magaalaa isaa ta'u baadiyyaa keessa deemnee bakka hundatti isaan gara keenyatti as fiduu fi akka gara mana fayyaatti dhufanii qoricha argatan ergaa kiyya asiin dabarfachuu nan barbaada. Hoogganaan waajjira fayyaa Aanaa Jillee Dhummugaa obbo Ahmed Umar waldaa Jillee Jambar waa qabnu hundaan deeggaruu qabna jedhaniiru. Deeggarsa isaaniif godhu cinaa dhaabbachuu waan qabnu isaan deeggaru nurraa eegama hawaasa hundumarraa eegama. Inni lammaffaan waldaan Jillee Jambar kuma sila sinjee dhaabbilee miti mootummaa hedduun feezawatu waan godhaniif deeggarsa isaan barbaachisa. Ammas dhaabbilee miti mootummaadha isaan deeggaruu barbaadan yoo jiraatan isaan dhufanii akka deeggaran ni barbaanna. Uummanni keenyas namoota yookaan waldaa kana cinaa dhaabbate akka isaan of danda'anii deeman akka isaan dargaggootaaf barumsa kennan dargaggoota akka eegan hawaasa keenya akka eegan gochuu keessatti gaheen guddaan taphatamuu qaba isa jiru
keessattuu qaamni mootummaatis dhaabbilee miti mootummaatis isaan deeggaruun isaan cinaa dhaabbachuun hedduu nurraa eegamaa isa jiru asumaan ergaa kiyya dabarsuun barbaada.